Teediroos fi Ingiliz maal irratti wal dhaban? Sababni wal dhabbii kanaa xalayaa asiin gadii tahuu barreessitoonni seenaa ibsanii jiran. Teediroos mootittii biyya Ingiliz tan Viktooriyaa jedhamtutu xalayaa ergee fi akkana jedhee barreesseef. Maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu sadanuu Waaqa tokkootiin Waaqan kan filame mootii mootota Itoophiyaa Teediroos irraa haa gahu gara kabajamtuu mootittii Ingiliz Viktooriyaa. Kabajamtittiin fayyaa guutuu akka qabdu abdiin qaba. Humna Waaqayyoo wajjin an fayyaadha. Abbootiin kiyya mootii uumaa isaa waan irraanfataniif inni mootummaa isaa dabarsee Turkii yookaan Musliimoota fi gaallaa kenne. An garuu Waaqni na uume biyyee keessaa na kaasee mootummaa san akkaan bituuf harka kiyyatti deebise. Bakka abbootii kiyyaa dhaabbachuu akka danda'uuf aangoo naaf gonfachiise. Aangoo kanaan gaallaa ari'een balleesse. Warri Turkii ammoo akka biyya akaakilee kiyyaa gadhiisan itti himeen jira. Isaan garuu didanii jiru. Kanaaf isaanin qabsoo gochuuf qophaa'an jira. Xalayaa isaa kanaa fi ergaa adda addaa kan itti ergaa ture keessatti Teediroos meeshaa waraanaa akka kennaniif kadhatee ture. Haa ta'u malee Ingiliz xalayaa isaatiif deebii hin kennine. Meeshaa waraanaa kan inni gaafates hin ergineef kun wanta Teediroosin baay'ee aarsee akka Ingilizii wal dhabutti isa taasisedha. Xalayaa Teediroos mootitti gara Ingiliz Viktooriyaa erge. Xalayaan tun akka afakkii irraa mul'atutti Amaariffaan kan barreeffamtedha. Xalayoonni biraa tan Teediroos gara mootummoota biyya Arabaa ergu afaan Arabiffaa barroofti. Suuraa asiin gadii kana irraa hubachuun ni danda'ama. Gara waa'ee Ingiliziitii fi Teediroositti yoo deebinu, Teediroos Ingiliziidhaan wal dhabnaan dippiloomaasota isiitii fi namoota Awurooppaa kan isa bira jiran hunda hidhee adabbii cimaa itti kennuu yookaan adabuu jalqabe. Hidhamtootas mana hidhaa keessatti hedduu miidhaa irra geessaa ture. Ingiliziin namoota isii akka gadhiisuu gaafataa turte. Inni dinnaan waraana nama 32,000 meeshaa waraanaa gurguddaa waliin itti ergite. Waraanni Ingiliz kan ajajaa waraanaa Naappiyaar jedhamuun hoogganamu kun bakka Teediroos jiraatu Maqdallatti falaahe. Teediroos nama tokkollee kan isa waliin lolu dhabnaan garaan isaa gubatee booda rasaasaan yookaan xiyyiitiin ofitti gadhiisuudhaan of ajjeese. Teediroos namoota nagahaa sababa tokko malee fixaa waan tureef waraanni isaa irraa baqatee adda hafee booda of ajjeese. Akkaataa Teediroos itti du'e kana irratti barreessitoonni seenaa ilaalcha garaagaraa qabu. Gadaa Meelbaa akka dubbatetti Teediroos ni ajjeefame malee ofii isaatii of hin ajjeefne jedhee yaada asii gadii kana dhiheesse. Teediroos meeshaa Ingiliz gaafate waan hin argataniif humni waraana isaa Oromoota Wallootii fi Shawaatiin moo'ame. Oduun waraanni Ingiliz imaltoota isaa kan inni hidhe harkaa baasuuf ergamuun Teediroos bira ga'innan tulluu Maqdallaa irratti galee dahannoo fi mooraa ijaarratuuf dirqame. Achi irratti bakka hidhamtoota Oromootii fi Ingiliz itti eegu tolfate. Waraanni isaa Oromoon marfame. Teediroos dhuma irratti hidhamtoota isaa keessaa warra Awurooppaa fi Habashoota gad lakkisee Oromoota hunda hambise. Hidhamtoota Oromoo nam tokkollee osoo hin hambisin hunda isaanii gara laafinna tokko malee hunda isaanii qale. Osoo waraanni Ingiliz bakka Teediroos itti dhokate hin gahin waraanni Oromoo mooraa Teediroos cabsee seenee waraana isaatii fi wardiyyaa isaa facaasee Teedroosin akka ajjeese ni himama. Waraanni Ingiliz yeroo mooraa Teediroos Maqdallaa seenu reeffa qullaa argan. Naappiyaaritti reeffa Teediroos kan argisiise Oromoota jechuu dubbata. Gadaa Meelbaa booda firoota Teediroos irraa isa tahuu hubatee jira. Ajajni cimaan Naappiyaar qabu otoo Teedroosin hin miidhin imaltoota Ingiliz baasuu duwwaadha. Kanaaf duuti Teediroos Naappiyaariin baay'ee rifachiisee ofiin of ajjeese jedhee himuu murate. Akka kanatti duuti Teediroos addunyaa irraa dhokfamee hafe. Garuu akka inni itti du'e Oromoota Walloo biratti dhokataa miti. Ajajaa waraanaa Ingiliz Naappiyaar jedhamu Teediroosin cabsee yeroo gara biyyaa deebi'u Maqdallaa yookaan masaraa mootummaa
Oromootatti kennuu irra nama Amaaraa Waaqshuum Goobazee jedhamutti kennuu murteesse. Sababni isaatis Oromoonni Islaama tahan bakka jabaa kana akka hin fudhanneef. Garuu namtichi Amaaraa kun Oromoo sodaaf jecha aangoo kana fudhatuu dide. Inni dunnaan Naappiyaar waan Maqdallaa irraa hafe hunda Oromoon fudhatuu irra baduu wayya jedhee gubee biraa deeme. Ingilizichi kun maaliif Oromoo akkanatti jibba laata? Musliimootuma waan tahaniif moo sababa biraatiif?